shamarra ta'uu qoftu aarsaa nama kaffalchiisa. Sababa maaliin luka ishii lamaanii fi harka ishii tokko akka dhabde mucayyoon kun hin beektu. Mana yaalaa keessatti geessanii gatan. Kan biyyaa baate Ramadaana keessa. Ji'oota muraasa. Qarshii barbaacha biyyaa baate qaama ishii dhabde. Inni mucayyoo kana Mubaarak Musammaa fi Habiibaa Biraan Ga'aa fi obboleessa qabaatte keessattuu shamarran biyya Arabaa keessa taatanii mucayyoo kanaaf shagaleen taatanii yoo taatanii viidiyoo kana wal biraan hin geessan yoo taatanii boru waan sin mudatu hin beektan. Waan nutti dhaga'ame hin beeku malee ani sagalee ijoolleedhaa ta'e hin beeku. Garuu mucayyoo kana laalaa qarshii barbaachaa baate of dhabde. Rabbi carraa akkana namaan kenne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Itoophiyaa addunyaa kana irra jirtan ani intala tanan beeku mana akimititti namni Oromoo afaan Oromoo dubbate jedhan itti na fidanii lutti sirraa citee harki sirraa citee mana akimii keessa baddeetti haga biyyarra dhufe reef Ramadaana kanaa jettee bakkitti uf arge mustashfaa keessa jettee namni isii beektanis firootanis yoo jiraatanis isiidhaaf birmadha. ለመናገርም የሚከብድ ለመተውም የሚያሳዝን ላይ እንትን ያለውን ነገር እየሰሩ ተይዞ እስር ቤት ገብቶ ነበር። እስር ቤት አስገብቶ 25 ዓመት 20 ዓመት 15 ዓመት ምናምን ተፈርዶባቸው እዛ ነበሩ። አሁን ደግሞ ወደ ሞት ፍርድ ተቀየረባቸው። በጣም ያሳዝናል። እንዲህ ወደ ሞት ፍርድ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ወደ ሞት ፍርድ የገደለ ይገደል እንጂ ያልገደለ ሰው ወደ ሞት ፍርድ ይቀየርበታል እንዴ? ወላሂ ህግ ቀየሩ። እመን ይልምጣ ይጃልምጣ ልጅቷ ያለቀሰችው እኔ ማመን አቅቶኛል። ማለት እኔም ሰምቼ 200 ልጆች ሞት ፍርድ ተፈረደባቸው ሲሉ እኔ በሳውዲ አረቢያ ህግ ማቀው የገደለ ይገደል እንጂ ያልገደለ ሰው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። rakkadeen fuuldura keessan dhaabachuu hin dhufe rabbiin rakkisee fuuldura namaa rabbiin isin hin dhaabini. Faamilii kiyya viidiyoo kana sheer koppii linkii gootanii nama hunda biraan akkasin naageessan isin barbaada. Mubaarak Musammaa tokkummaa aslii haadha faaxee biraan viidiyoo kana akkasin geessanii mucaan keenya kun imbaasiin dhaqee akka mucaa keenya kana arguun barbaada. Suuraas illee isin maxxansaa. Obboleettiin keenya tokko intala gadheen akkuma namaa jijjiirama jettee Suudi Arabiyaa dhatte. Gaafa Suudi Arabiyaa geessu dalagattee isin jijjiiramne waggaa tokkollee hin geenye jeeshanillee hin geenye dhattee akkuma Suudi Arabiyaa geesseen dhukkubsattee dhiigatu mataatti ol bahee jedhanii dhaqanii miiluma lamman si irraa muranii. Hiriyoonni sillee akkuma dhaqanii ilaalanii miilli lama irra hin jiru irraa muranii jiranii jedhanii. Haasofsiisuudhaaf yaalanii jiranii mucaan dandeessee naasoftuu ani Finfinneedhuma keessan jira jetti jedhani. Hadaraa rabbii intalli kuni imbaasiin dhaqee intala kana bira dhaabbatee lubbuusii otuu hin baasin miillisii lama akkamitti akka irraa cite sababa maalirraan akka kutan akka dadhaxanii nuu gaafattan akka imbaasii biraan sagalee keenya kana nuu geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ilmi namaa tokko hin baha malee akka itti galan hin beekani. Hadaraa rabbii, hadaraa islaamummaa, hadaraa namummaa, hadaraa oromummaa viidiyoo kana sheer godhaa. Shamarra ta'uu qoftu aarsaa nama kaffalchiisa. Sababa maaliin luka ishii lamaanii fi harka ishii tokko akka dhabde mucayyoon kun hin beektu. Mana yaalaa keessatti geessanii gatan. Kan biyyaa baate Ramadaana keessa. Ji'oota muraasa. Qarshii barbaacha biyyaa baate qaama ishii dhabde. Inni mucayyoo kana Mubaarak Musammaa fi Habiibaa Biraan Ga'aa fi obboleessa qabaatte keessattuu shamarran biyya Arabaa keessa taatanii mucayyoo kanaaf shagaleen taatanii yoo taatanii viidiyoo kana wal biraan hin geessan yoo taatanii boru waan sin mudatu hin beektan. Waan nutti dhaga'ame hin beeku malee ani sagalee ijoolleedhaa ta'e hin beeku. Garuu mucayyoo kana laalaa qarshii barbaachaa baate of dhabde. Rabbi carraa akkana namaan kenne. ለመናገርም የሚከብድ ለመተውም የሚያሳዝን ላይ እንትን ያለውን ነገር እየሰሩ ተይዞ እስር ቤት ገብቶ ነበር። እስር ቤት አስገብቶ 25 ዓመት 20 ዓመት 15 ዓመት ምናምን ተፈርዶባቸው እዛ ነበሩ። አሁን ደግሞ ወደ ሞት ፍርድ ተቀየረባቸው። በጣም ያሳዝናል። እንዲህ ወደ ሞት ፍርድ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ወደ ሞት ፍርድ የገደለ ይገደል እንጂ ያልገደለ ሰው ወደ ሞት ፍርድ ይቀየርበታል እንዴ? ወላሂ ህግ ቀየሩ። እመን ይልምጣ ይጃልምጣ ልጅቷ ያለቀሰችው
እኔ ማመን አቅቶኛል ማለት እኔም ሰምቼ 200 ልጆች ሞት ፍርድ ተፈረደባቸው ሲሉ እኔ በሳውዲ አረቢያ ህግ የማውቀው የገደለ ይገደል እንጂ ያልገደለ ሰው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إثيوبيا الدنيا كنا رجعتان أن انتلت نبيكو من أكيم تتنمي أورمو أفان أورمو دبت جنا إتنا في دني لوتي سراج إتي هركي سراج إتي من أكيم كي سبتتي حاجة بيجرا في ريف رمضان كنا جتي بكتي فرق مستشفى كي سجتي نمني إسي بيت تنس فرو تنس يوجرا تنس إسي أخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rakkadheen fuuldura keessan dhaabachuun dhufe rabbiin rakkisee fuuldura namaa rabbiin isin hin dhaabini faamilii kiyya viidiyoo kana sheer koppii liinki gootanii nama hunda biraan akkasin naageessan isin barbaada mubaarak musammaa tokkummaa aslii haadha faaxee biraan viidiyoo kana akkasin geessanii mucaan keenya kun imbaasiin dhaqee akka mucaa keenya kana arguun barbaada suuraas illee isin maxxansaa obboleettiin keenya tokko hin dalagadheen akkuma namaa jijjiirama jettee Suudi Arabiyaa dhatte gaafa Suudi Arabiyaa geessu dalagattee sin jijjiiramne waggaa tokkollee hin geenye jeeshanillee hin geenye dhattee akkuma Suudi Arabiyaa geesseen dhukkubsattee dhiigatu mataatti ol bahee jedhanii dhaqanii miiluma lammansi irraa muranii hiriyoonni sillee akkuma dhaqanii ilaalanii miilli lama irra hin jiru irraa muranii jiranii jedhanii haasofsiisuudhaaf yaalanii jiranii mucaan dandeessee naasoftuu ani finfinneedhuma keessan jiraa jettii jedhanii hadaraa rabbii hintalli kun imbaasiin dhaqee hintala kana bira dhaabbatee lubbuusii otuu hin baasin miillisii lama akkamitti akka irraa cite sababa maalirraan akka kutan akka dadhaxanii nuu gaafattan akka imbaasii biraan sagalee keenya kana nuu geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ilmi namaa tokko hin baha malee akka itti galan hin beekani. Hadaraa rabbii, hadaraa islaamummaa, hadaraa namummaa, hadaraa oromummaa viidiyoo kana sheer godhaa.